Tolee barattoota akkam jirtu? Har'a immoo kan qabadhee dhufe keemistirii kutaa 12ffaa boqonnaa 2ffaa paartii 2 isaati jechuudha. Innis electrolysis of aqueous solution kan jedhamudha jechuudha. Isinii chaanaalii Oromiyaa Education Tubeetiif haaraa yenna taatanii subscribe gochuudhaan akkasumas hiriyoota keessaniif qooduudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Asirraa barnooti darbu barnoota gosa hundumaa afaan Oromootiin jechuudha. Before we study the electrolysis of aqueous solution, let us consider some important concept about conductivity. Utuu dura gara aqueous solutionii electrolysis isaa qorachuutti hin darbin dura waa'ee concept of conductivity waa'ee dabarsoo wajjiniin ilaalla. Electrical conductivity is the ability of substance to transmit electricity. Electrical conductivity jechuun dandeettii wantoonni humna elektirikii of keessa dabarsuuf qabanidha jechuudha. The substance which allow the passage of electric current are called conductor. Wantoonni humni ibsaa akka isaan keessa darbu hayyamanii yookiin immoo humna ibsaa kan of keessa dabarsan maal jedhamu? Conductorii jedhamanii waamamu. Conductor of electricity are further classified into two types depend on their mode of transport of electrical charges inside them. Conductorii kan ammoo dabarsoo elektirikii kan ammoo bakka lamatti qoonnee ilaalla. Maal irratti hundoofne? Akkaataa itti isaan chaarjii of keessa dabarsan irratti hundoofne. Inni jalqabaa electronic conductorii yookiin immoo metallic conductorii fi inni lammaffaan immoo electrolytic conductorii jedhama. Electrolytikii fi elektiroonikiin maal akka isaan ta'an immoo bal'inaan wajjin ilaalla jechuudha. Metallic conduction. Metals and alloys conduct electricity due to movement of delocalized outer shell electron present inside them and known as electronic conductor or metallic conduction. Sibiilonnii fi makaan sibiilotaa electricity of keessa dabarsu. Kunis sababa maaliitii fi outermost shell isaanii irraa elektirooniin bilisaan waan socho'uuf yookiin immoo faffaca'ee waan argamuuf delocalized ta'ee waan jiruuf jechuudha. Delocalized ta'ee waan jiruuftu keessa isaanii bilisaan waan socho'uuftu humna ibsaa of keessa dabarsu jechuudha. Humna ibsaa of keessa dabarsuu danda'u jechuudha. Metallic conductorii jalatti wantoota qabxii 4 ijoo ta'an wajjin ilaalla. Metallic conductioniin there is only flow of electrical energy but there is no transfer of matter. Metallic conductioniin kan inni daddabarsu energy qofadha malee maatarii sana miti, wanta sana miti. Kana jechuun fakkeenyaaf shiboo ibsaa yenna fudhannee shiboo ibsaa kuni kan inni daddabarsu enerjiidha jechuudha. Enerjiidha malee maal miti? Wanticha miti. Fakkeenyaaf maddii ibsaa bishaan irraati. Bishaan irraa akka inni ta'e beekamaadha jechuudha. Bishaan irraa akka inni ta'e beekamaadha jechuudha. Kanaaf shiboon ibsaa kun immoo bishaan irraa humna ibsaa fideetu akka ampuuliin boba'u godha. Garuu maal hin fidu? Bishaan sana hin fidu jechuudha. Bishaan sun maalodha? Maatarii sanaa jechuudha. Kanaaf metallic conductionii kan adda godhu maalodha? Kan inni daddabarsu enerjiidha malee maal miti? Maatarii sana miti jechuudha. Qabxii ijoo lammaffaa irra jiruuni electrical conduction through metals does not bring about any chemical transformation. Kan biraa immoo electrical conductionii kun yookiin immoo conductor metallic conductionii kun
Maaloodha keemikaala geggeeffamu keessaa hin jiru jechuudha. Yookiin immoo keemikaala keessatti walnyaatiinsa keemikaalaa keessatti hin hirmaatu jechuudha. Walnyaatiinsa keemikaalaa keessatti hin hirmaatu jechuudha. Kan inni geggeeffamu enerjii duwwaa tiraansferii gochuufi jechuudha. Ittaanee qabxii ijoo sadaffaanii free and movable electrons of metallic atoms or their solid solutions such as alloy are responsible for electrical conductance. Akka elektirikiin keessa isaanii yaa'uu fi kan akka inni yaa'u godhu elektiroonii bilisaa qabaachuu fi firii akka isaan ta'anii socho'an elektiroonii akkasii qabaachuu isaaniiti jechuudha. Meetaalonni yookiin sibiilonni elektiroonii bilisaa qabaachuu isaanii akkasumas kan haala gaariitiin socho'u qabaachuu isaaniiti jechuudha. Ittaanii qabxii afuraffaa conductivity of metal decrease with increase in temperature due to enhanced thermal vibration of metal atoms disrupting the movement of electron passing through them. Conductivity metallic conduction keessatti yeroo temperature dabalu gadi xinnaata. Kunis maaliifi gaafa temperature dabalu thermal vibration in dabala. Thermal vibration in dabale jennaan immoo akkaataatti elektirooniin keessa isaanii yaa'u sanatu maal godha? Disrupt godha, injeeqa jechuudha. Toora akka isaan gadhiisan godha jechuudha. Kanaafi gaafa temperature dabalu maaltu xiqqaata jechuudha. Maaltu xiqqaata? Conductivity of metal in metallic conduction decrease ta'a jechuudha. Decrease ta'a jechuudha. Sii kana akkasiin qabatanii barbaada. Qabxii ijoo kana keessaa qormaatiin taraansii baay'ee ba'a. Isinillee sirriitti hubattanii akkasiin dubbistan asuma isinitti himuun barbaada jechuudha. Inni itti aanu immoo electrolytic conduction dha jechuudha. Electrovalent or ionic compounds conduct electricity in their dissolved state or in solution or in their fused state only. Electrolytic conduction immoo kanii metallic conduction irraa adda isa godhu maal keessatti raawwata? Solutionii keessatti raawwata jechuudha. Bulbula keessatti raawwata jechuudha. Inni maal keessatti raawwata? Bulbula keessatti raawwachuu isaatu maalirraa adda isa godha? Metallic conduction irraa adda isa godha jechuudha. These compounds consist of ion of opposite charge. Compoundiin achi keessatti argamu immoo opposite charge qabu. Chargeota faallaa waliif ta'an qabu jechuudha. Akkasumas maal qabu? Aqueous solution they exist in as ion. Akka ioniitti warreen jiraatanii aqueous solution qabu. Aqueous solution wantoota lama of keessaa qaba. Inni tokko OH yommuu ta'u inni kan biraan immoo hydrogen ioniidha jechuudha. Hydrogen ioniidha jechuudha. Aqueous solution kan lamaan of keessaa qaba. Itti fufee maal jedha? In the presence of applied field, these ions migrate to respective electrodes, exhibiting electrical conductivity. Yeroo application isaa yookiin immoo gaafa practical isaa ta'u, practical isaatiin ioniin kuni gara electrode ni deema. Electrode deemuun isaa immoo maal akka inni godhachuudha? Akka inni electrical conductivity uumu godha jechuudha. Electrical conductivity akka inni uumu godha jechuudha. This mobility of ion is responsible for conduction of electricity through electrolytes. Mobility of ion yookiin immoo movement of ion kuni maal godha jechuudha? Electricity conduction kana akka inni uumamu godha jechuudha. Kun immoo maaliin referred ta'a? Electrolytic conduction kanaan referred ta'a jechuudha. Electrolytic conduction kanaan referred ta'a. In the electrolytic conduction keessatti inni kunis main point dha. Warreen kana warra kaayyoo dhiistan iyyuu warreen kana irraanfachuun qabdanii jechuudha. Qabxii tokkoffaa passage of current through electrolyte is accompanied by chemical changes. Akkuma gubbaatti isinii kaasee ture chemical change tu keessatti gaggeeffama.
Garuu meetaaliik kondaakshanii keessatti maaltu hin jiru? Keemikaal cheenjiin hin jiru. Keemikaal tiraansformeeshiniin hin jiru jechuudha. Garuu isa kana keessatti maaltu jira? Keemikaal cheenjii jira jechuudha. Soluushinii keessatti gaggeeffama waan ta'eef. Ittaanee poointii lammaffaanii there is actual transfer of matter since ion move toward respective electrode. Kuni gubbaatti maal jenne meetaaliik kondaakshanii keessatti maateriin hin daddarbu cirumayyuu jenne. Asitti garuu maateriin hin daddarba. Maateriin hin daddarba. Maal keessatti? Elektirolaatik kondaakshanii keessatti jechuudha. Kunis sababa maaliitiifi? Movement of ion towards respective electrode. Elektiroodii ta'e irraa ioniin sababii deemuufi jechuudha. Ittaanee the conductivity of electrolytes increase with increase in temperature. Gubbaatti maal jenne meetaaliik kondaakshanii keessatti temperaturiin gaafa dabalu conductivity of metal are decrease jenne. Asitti garuu akka temperaturiin dabaleeni conductivity'n isaas hin dabala jechuudha. This is due to increase of ionic mobility. Kun immoo maalirraa kan ka'edha? Ionic mobility waan dabaluuf. Sochiin ayyoonii waan dabaluuf. Kana jechuun amma fakkeenyaaf distii tokkorra bishaan itti naqxanii abiddarra yenna keessanii bishaan ni danfa. Gaafa bishaan ni danfu sana ayoniin keessaas baay'ee danfaa jechuudha. Yeroo kana maaltu ta'a jechuudha? Electrolytic conduction isaa maal ta'a jechuudha? Ni dabala jechuudha. Conductivity of electrolytiinis ni dabala jechuudha. Itti fufee fakkii kanadha gubbaatti nu heeree ture. Kuni copper wireedha. Shiboo isuma kan ibsaati jechuudha. Kun balbiidha, ampuulee jechuudha. Kun baatiriidha, dhagaa baatiriiti. Kuni elektiroodii isa jedhamudha jechuudha. Respective elektiroodii solushinicha jechuudha. Kun immoo bishaanicha akka solutionii isa nuyi jennu sanadha jechuudha. Faayidaa giraafaayiti elektiroodii gara booddeetti wajjin ilaalla jechuudha. Activity ofii keessanii hojjedhaatii gara sattaanutti dabarra jechuudha. Inni kan biraanii kan nuti wajjin ilaallu electrochemical cellidha jechuudha. Electrochemical cell jechuun maal jechuu akka ta'e wajjin ilaallaa jechuudha. An electrochemical cell is a device that can generate electrical energy from the chemical reaction occurring in it, or use the electrical energy supplied to it facilitate chemical reaction in it. Electrochemical celliin qodaa ta'ee kan energy produce nu godhudha. Energy kan nu oomishuudha jechuudha. Kan energy produce nu godhudha jechuudha. Kunis chemical reactionii qodicha keessatti ta'urraa kan ka'edha jechuudha. Fakkeenyaaf jeneetira fudhachuu dandeessu. Jeneetirri suni chemical conductioniin achi keessatti raawwata. Chemical reactioniin achi keessatti raawwata. Erga chemical reactioniin achi keessatti raawwate maal produce nu godha? Humna ibsaa produce nu godha jechuudha. Isaa maal jenna? Electrochemical cell jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. These devices are capable of converting chemical energy to electrical energy or vice versa. Qodaan kun immoo keemikaalii irraa gara elektirikaaliitti nu deebisuu danda'a. Akkasumas elektirikaal enerjii irraa gara keemikaal enerjiitti nu deebisuu danda'a jechuudha. A common example of electrochemical cell is standard 1.5 volt cell, which is used to power many electrical applications such as TV remotes and clocks. Example baay'ee bareedaan kan electrochemical cellii 1.5 voltii cellidha. 1.5 voltii cellii jechuun maal jechuudha?
dhagaa baatirii jechuudha. Dhagaa baatirii isee xiqqooma sanadha. Inni kan TV remotiitiif nu fayyada akkasumas saatiidhaaf isa nu fayyadu sana jechuudha. Saatiitiif nu fayyadu sana jechuudha. Inni egaa appilikeeshinii maaliiti? Electrochemical seeliiti jechuudha yookiin example electrochemical seeliiti jechuudha. There are two types of electrochemical cell. Electrochemical cell lamatu jira. Gosa lamatu jira jechuudha. These are galvanic cell fi yookiin galvanic cell maqaan isaa inni kan biraan immoo voltaic cell kan jedhamuu fi inni lammataan immoo electrolytic cellidha jechuudha. Kanattaan immoo kan jiru preferential discharge dha jechuudha. What does preferential discharge mean? During electrolysis, the cation being positively charged get attracted toward the negative charged electrode cathode. Asirraa kan isin bartanii kaataayiniin positive charge dha. Cathodiin immoo negative electrode dha jechuudha. Kanaaf kaataayiniin positive charge mataa isaarra jiru gara cathodiitti dhaqeetu discharge godha jechuudha. Dhaqeechittitu discharge godha yookiin isee mataa isaarraa kana dhabamsiisa jechuudha caathodii keessa dhaqee. Cathodiin negative charge waan ta'eef negative charge fi positive charge kanatu dhaqee wal balleessaa jechuudha. Anion being negatively charged get attracted toward the positively charged electrode or anode. Anodiin immoo positive electrode dha. Negative electrode immoo negative charge immoo yoodha anion dha. Anion eessa deema? Gara anodii deema jechuudha. Anion gara anodii deema. Achittitu dhaqee fakkeenyaaf negative charge anion qaba. Asii immoo anodiitu jira. Anodiin immoo positive charge yenna ta'e negatiiviin kun dhufee asitti discharge wal godha jechuudha. Asitti discharge dhufee wal godha jechuudha. If more than one cation or anion reach an electrode, positive charge tokko yookiin negative charge tokko gara electrode yemmuu dhaqu, only one of them preferentially get discharge at one electrode. Electrode tokko jira yenna kaataayiniin baay'ateetti dhaqee yookiin anion baay'ateetti dhaqee kan achi keessaa prefer ta'ee discharge ta'u tokko duwwaadha jechuudha. Kan chargiin mataa isaa irraa badu tokko duwwaadha jechuudha. Malee hunda isaa ol kan balleessu jechuudha. Thus there is a choice amongst the one ions that will get discharged on an electrode. Electrode sana keessatti gaa kan isaan keessaa baay'ee caalitu filatama jechuudha. Kanaaf prefer jedhame. Prefer to discharge jechuun filatee chargii sana kan galakkisu jechuudha. This is called preferential discharge of ion during electrolysis. Yeroo electrolysis prefer ta'ee chargiin kan inni discharge ta'u jechuudha. There are different factors that affect preferential discharge of ion during electrolysis. Yeroo electrolysis keessa wantooti preferential discharge affect godhanii baay'eetu jiru. Isaan keessaa muraasa wajjin ilaallaa jechuudha. Affect of maaltu preferential discharge affect godha waan jedhamu wajjin ilaalla jechuudha. Inni jalqaba position of ion in electrochemical series. The reactivity series is a list of metals in decreasing order of their reactivity. Reactivity series jechuun meetaalii jira. Meetaalii sana keessatti akkaataatti isaan elementoota kan biraa wajjin wal nyaatan irratti hundaa'ee orderii guddaadhaa gara xiqqaatti tartiibeffamedha jechuudha. Reactivity jechuun amma fakkeenyaaf elementiin tokko dandeettiin ittiin elementii biraa wajjin wal nyaatu akkamittiin elektiroonii isarra jiru dabarsee kenna reactivitytu qorata jechuudha. Reactivity jechuun akkasidha jechuudha. It is used to determine the products of single displacement reaction where by metal A will replace
another metal B is a solution if A is higher than in series. Kana jechuun maal jechuudha? Reactivitiin wanta inni nu fayyaduu fi amma fakkeenyaaf elementii A fi B wal nyaatanii jiru yoo jenne kun immoo C wajjin wal tadaamaniiru yoo jenne B'n kuni C'in kuni B kana bakkaa kaasee A wajjin wal nyaachuu fi maal ta'uu qaba? C'in kuni B kanarra more reactive ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf C'in kun yoo B irra more reactive ta'e maal kenna jechuudha? AC plus B kenna jechuudha. AC plus B nu kenna jechuudha. Garuu B ni reactive C'in caala taanaani C'in danda'e eenyuun bakkaa kaasuu hin danda'u? B bakkaa kaasuu hin danda'u. B bakkaa kaasuu hin danda'u jechuudha. Sinii galeera jedhee yaada. Yaadisaa kanumadha jechuudha. Activity series of some of more common elements listed in descending order of reactivity in table 1.2. Akkaataa itti elementoota wajjin wal nyaatisan chemical reaction keessatti hirmaatu elementiin kamiyyuu jechuudha. Akkaataan itti wal nyaatiinsa keessatti hirmaatu irratti hundaa'ee gabatee tokko tuqaa lama irratti kennamee jira jedha. Isa wajjiniin ilaalla. Kunootti gabatichi kunootti table 1.2 warreen kun egaa more reactive elementii warra hin taanidha jechuudha. Meetaalota keessaa meetaalii baay'ee more reactive elementii taanidha jechuudha. Warreen kun hydrogenii remove gochuu danda'u. Maalirraa? Compoundii kenname tokkorraa hydrogenii remove gochuu danda'u. Akkamittiin isa jedhuu fi fakkeenyaaf cold water keessatti bishaan baay'ee qorraa keessatti solutionii keessatti jechuudha. Bishaan baay'ee qorraa keessatti hydrogenii remove gochuu danda'u. Akkasumas steamii jechuun burqituudha jechuudha. Bishaan burqituu keessaa dhufu irrattis maal gochuu danda'u? Remove gochuu danda'u. Akkasumas acidii. Akkasumas form of hydroxide. Kana jechuun beezii jechuudha. Warreen kanarraa hydrogenii bakkaa kaasanii ofii isaaniitii bakka bu'uu danda'u jechuudha. Warreen kun immoo warreen gara olii kanatti taananii warreen jiranidha jechuudha. Warreen kun warra kanatti taananii warreen jiranidha. Isaan immoo eessa keessatti duwwaa hin godhanii cold water keessatti duwwaatu danda'anii bakkaan kaasan. Maagneeziyemii, alumineemii, ziinkii, kiroomeemii, filooreemii, kaandiimeemii warreen jedhaman kuni isaanii immoo eessatti hin danda'anii cold water duwwaa keessatti hin kaasan malee hunda isaanii bakkaa kaasu jechuudha. Kana jechuun decrease ta'aa deemaa jira jechuudha. Most reactive elementiin eenyudha? Liitiyeemiidha. Ittaanee pootaasiyeemiidha. Ittaanee baariyeemiidha. Istironsheemii, kaalsheemii, soodiyeemii jechaatti dhufee deemaa jechuudha. Akkasittiin itti dhufee deema jechuudha. Ittaanee kan jiru warreen kana jechuudha. Warreen kun immoo hydrogenii eessaa fi eessa duwwaatti bakka kaasu? Asiidii fi eessa duwwaadha jechuudha. Hydroxide formii duwwaa keessatti bakka kaasu jechuudha. Ittaanee kan jiru copperii. Warreen kun immoo are reactive with water and or acid. Acidii wajjinis bishaanii wajjinis warra waliin nyaanni jechuudha. Warqii waliin nyaatu, pilaatiiniyeemiin akkasii, silveriin akkasii, meerkuriin akkasii, kopperiin akkasii warreen kana jechuudha. Warreen kun bishaanii wajjinis asidii wajjinis warreen waliin nyaannidha jechuudha. Warreen kun ibidda barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf goldii yenna fudhannee abiddaan ganaa ooyisanii baqsuu gaafata jechuudha. Nammaa kanuma jechuu barbaade itti fufee maaltu jira?
when a metal in elemental form, metal in elemental form, metalitu element formidhaan naqe, is placed in a solution another metal salt. Akkuma nama siin jedhee fakkeenyi kun ziinkii jira, kun immoo koppariidha. Asirratti garuu fakkeenya isa kana booddeetti deebina. Asirratti garuu maal jechuu barbaade, inni tokko elementi formiidhaan naqe. Kana jechuun A plus B jira yenna ta'ee siin kuni elementi formiidhaan naqe jechuudha. Siini elementi formiidhaan naqe garuu maalodha meetaaliidha. Inni kan biraan immoo maaliin jira? Meetaal saltiidhaan jira. Kanaafi siin kuni B kana caalaa maal ta'uu qaba? Prefer ta'uu qaba jechuudha. Prefer yookiin immoo more reactive ta'uu qaba. More reactive ta'uu qaba jechuudha. More reactive ta'uu qaba. Itti fufee maal jedha? Salt it may be more energetically feasible for this elemental metal to exist as ion. Bifa ioniitiin argamuuf, and the ionic metal exist as metal. Ionic metal immoo bifa maaliitiin argamu? Bifa metal elementiitiin argamu jechuudha. Therefore, the element metal will displace or remove jechuudha. Displace jechuun remove jechuudha. Akka konseptii kanaatiin jechuudha. The ionic metal and the two swap. Yeroo kana maal godha jechuudha? Remove godheetu bakka sana qabata jechuudha. Akkuma fakkeenya AB plus C jennee fakkeenya ilaallee kaane jechuudha. A metal can be displaced metal ion listed below. It is active series. Akkuma asitti ilaalleedha jechuudha. Warreeni amma fakkeenyaa fi asitti waasnii gashee darbuu fi kooperiinii yenna compoundii silverii hojii wal nyaatee jiru argate silverii kana bakkaa kaasee ofii bakka bu'uu danda'a. Garuu silveriin immoo koopperii bakkaa kaasee bakka bu'uu hin danda'u. Maaliif? Less reactiveidha waan ta'eef jechuudha. Less reactiveidha waan ta'eef. Kunis ni galuu qaba. Kanuma jechuu barbaade jechuudha. Kanuma jechuu barbaade. For example jedha kitaaba keessanii. For example, zinc is more reactive than copper and is able to displace copper from solution. Copperii sana keessatti maal gochuu danda'a? Copperii bakkaa kaasee ofii bakka buufuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddootti kanatti zinkii element formii jira. Asii immoo ion formii jira. So ionii kanarraa fudhatee zinka ionii ta'e kopperiin immoo maal ta'e? Kopper normaalii ta'e jechuudha. Kopper normaalii ta'e jechuudha. Kana jechuun preferiidha jechuudha. Positionii isaa irratti akkasitti hundaa'a jechuudha. Itti fufee maal jedhaa? However, silver cannot displace copper ion from solution. Isuma nama gubbaatti isin ibsedha jechuudha. This is because silver is found below copper in the active series. Gara gadiitti argama waan ta'eef jechuudha. Sababii inni bakka kaafachuu hin dandeenyeef. It is important to distinguish between the displacement of hydrogen from an acid and hydrogen from water. Hydrogenii asiidii irraa kaasuu fi hydrogenii waterii irraa kaasuu wal bira qabuu qabna jedha. Isti sodium is highly active. Sodium maal activeidha baay'ee. Is able to displace hydrogen from water. Water irraa maal kaasuu danda'a? Hydrogenii remove godhee ofii bakka isaa sana bu'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ni ilaalla kun asitti. Sodium plus wateriidha. Maal ta'e? Sodium hydroxide ta'etu hydrogenii irraa remove godhee jechuudha akkasitti. Less active metal like iron or zinc cannot displace hydrogen from water but do readily react with acid. Less reactive metal warreen ta'an iron, zinc isaan immoo maal gochuu danda'anii? Water irraa hydrogenii remove gochuu danda'an. Garuu acidii keessatti remove gochuu danda'u. Fakkeenyaaf zinc plus sulfuric acid. It gives zinc sulfate. Iddoo hydrogenii kana remove godhee ofii galee jechuudha. Isa booddee hydrogenii akkasitiin remove irraa godhee jechuudha. Akkasitiin remove irraa godhee jechuudha. Those metals
that can displace hydrogen ion from acid are easily recognized by their position above hydrogen in active series. Maal jedhaa gubbaarratti warri hydrogeniidha olitti argamanii hydrogenii maal gochuu danda'u? Remoovii gochuu danda'u. Gabatee isaan malaallee dabarre keessatti jechuudha. Hydrogenii olitti warri argamanii remoovii irraa gochuu danda'u jechuudha. The boundary between the metal that react with water and those that don't is harder to mark. Garuu jedha meetaalota kana sibiilota kana warri kuni bishaanii wajjin wal nyaatiinsa geggeessuu danda'a, warri kun immoo bishaanii wajjin wal nyaatiinsa geggeessuu hin danda'u jennee qooduun hin cimaa jedha. Maalifi wajjin ilaallachuudha sababa isaa. For example, calcium is quite react with water. Calcium suuta jedheetu eenyu wajjin wal nyaata? Bishaanii wajjin wal nyaata. Whereas magnesium does not react with cold water. Garuu immoo magnesium cold water wajjin wal nyaatu. Garuu immoo but does displace hydrogen from steam. Burqituu irraa immoo bishaan burqituu irraa immoo maal gochuu danda'a? Remoovii gochuu danda'a. Kana jechuun sibiilonni kun amala garaagaraa qabaachuun isaanii akka sibiilonni inni kun bishaanii wajjin wal nyaata, inni kun immoo bishaanii wajjin wal nyaatu jennee akka nuyi keenya nu godheera jechuudha. Maal qabaachuun isaanii? Amala garaagaraa qabaachuun isaanii. Sibiilonni amala garaagaraa qabaachuun isaanii kana godheera jechuudha. A more sophisticated calculation involving electrode potential it is required to accurate prediction in this area. Sophisticated calculation yookiin immoo calculation waa'ee electrode potential gara fuulduraatti ilaalla. Isa calculate gochuu fi accurate predict yookiin immoo predict sirrii ta'e hojjechuu qabna jechuudha. The activity series of common action and anion are given in table 2.2 given table 2.2. Activity series akkamittiin akka isaan kaataayiniin prefer ta'anii table 2.2 irra jira. Wajjin ilaalla dabarre. Kunooti asii gadi maal ta'a deema? Increase ta'a deema. Asii gadi increase ta'a deema kun. Kunis akkasuma asii gadi increase ta'a deema. Kana jechuun liitiyeemiin baay'ee dadhabaadha jechuudha. Asii gooldiin immoo maalidha? Baay'ee cimaadha jechuudha. Asii salfariin baay'ee cimaadha jechuudha. Asii filooriiniin immoo maalidha? Baay'ee dadhabaadha jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf elektiroodii kun positive ayiniidha waan ta'eef kaatoodii yennaa as keenye kaatoodii tokko tas jira yenna ta'e fakkeenyaaf kaatoodiin atu as jiraateeti kaatoodii elektiroodii kaatoodii ta'e tas jira yenna ta'e gooldii fi siilveriitu aanaayinii ta'ee dhaqeenna ta'e kaataayinii ta'ee dhaqeenna ta'e kan jalqaba elektiroodiin kun prefer godhu eenyuudha jechuudha? Gooldiidha jechuudha. Eeyyuudha jechuudha. Maaliif? Gara jalaatti argama waan ta'eef. Gara jalaatti argama waan ta'eef. Yookiin immoo wanta kana accept gochuudhaaf baay'ee kan aktiivii ta'e eenyuudha? Eeyyuu yookiin gooldii waan ta'eef jechuudha. Akkasumas asitti immoo aanodii tokko toos keenyu aanod elektiroodii tokko toos keenyeeti aanodii tokko toos keenyeeti salfarii fi OH natu dhufaniiti kan jalqaba prefer ta'u eenyuudha jechuudha salfariidha jechuudha. Maaliif gara jalaatti argama? Asii gadi increase ta'aa jira waan ta'eef. Kanaaf posiishiniin akkasitiin effektii irraan gahaa jechuudha. Maalirratti? Preferential discharge irratti. Inni jalaa yeroo hundumaa maaludha? Baay'ee filatamaadha jechuudha. Asii salfarii, OH, kopparii jedhee itti fufa jechuudha. Akkasitiin isee kana amma 3-4tti qabachuun isinirra jiraata. Intiraansii irra meebii dhufuu danda'a. Wanti beekamaan hin jiru. Kanaafiyyuu 3-4 qabachuun isinirra jiraata jedhee yaada jechuudha.
itti fufnee wajjin ilaalla. The ions that lower in the electrochemical series get discharge preference to the above them. Akkuma nama isinitti himaa ture warri jalaa warra irraa caalaa maalodha prefer ta'u jechuudha. Irraa caalaa filatamu jechuudha. Inni jalaa baay'ee prefer ta'a. Inni gubbaa jiru immoo carraasaa isa dhumaati jechuudha. Yookiin immoo baay'ee dadhabaa ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. For example, if a solution has potassium ion and copper ion fi potassium ion yoo ta'e the copper ion will accept electron. Copper ion tu maal godha? Electroni accept godha. And get discharge copper atom first. Isa booddee maal ta'a jechuudha? Discharge ta'a jechuudha. The potassium ion will not affected. So miidhamu jechuudha. In general, if two or more positive ion migrate to the cathode ion, the ion lower series discharge preferentially. Baay'atee inni itti dhaqee position isaa irratti hundaa'e inni gara gadii maalodha? Prefer ta'a jechuudha. Prefer ta'a. Similarly, if two or more negative ion migrate to anode, the ion lower E series is discharged preferentially jedhani kunis. Kana jechuun maal jechuudha? Inni gara jalaatti argamu prefer ta'a jechuudha irra caala. Asitti kan isinii galee darbuu qabu an jedhee yaadu aanodii jechuun maal jechuudha? Kaatodii jechuun maal jechuudha? Aanodii jechuun maal jechuudha? Aanodii jechuun positive electrodeedha. Positive electrode. Kaatodii jechuun immoo negative electrode. Kaatodiin immoo maalodha? Negative electrodeedha jechuudha immoo. Cathode is negative electrode. So kuni kan inni ofitti fudhatu kun negativeidha isin jedhera. Kaataayinii ofitti harkisa jechuudha. Kaataayiniin immoo maalodha? Negative chargeidha jechuudha. Kaataayiniin negative charge. Aanodii immoo kan inni fudhatu aanaayiniidha jechuudha. Aanaayiniin immoo maalodha? Aanaayiniin immoo negative chargeidha jechuudha. Negative charge. Yeroo hundumaa positive fi negativeetu wal harkisa jechuudha. Kanaaf kaataayiniin positiveidha. Kaatodiin immoo negativeidha. Aanaayiniin negativeidha. Aanodiin immoo maalodha? Positiveidha jechuudha. Yeroo hundumaa jarri kun wal harkisu jechuudha. Kana qabachuu isinirra jiraata jechuudha. Itti fufee affect kan godhu lammaffaanii the concentration of ionidha. Concentration jechuun jalqabumarraa maalodha? Baay'ina wanta tokko jechuudha. Baay'ina isaa. Wajjin ilaala. Higher the concentration of anion in the electrolytic solution, greater it is to probably of being discharged at the anode. Amma fakkeenyaaf fakkeenyuma isa kitaabarraa kana wajjin ilaalash. For example, a solution of sodium chloride in water contain two types of anion. Bulbulli sodium chloride bishaan keessatti anion gosa lama qaba jedha. Inni tokko chloriniidha jechuudha. Chlorine irraa dhufe sodium fi chlorine, sodium chloride irraa dhufe jechuudha. Sodium fi maaltu jira? Sodium chloride tu jira. Sodium chloride kuni chlorine diigamaniiru. Sodium fi chlorine ti diigaman. Asii chlorine jira. Kan biraa immoo kan akka solutionii keessatti argamu OH tu jira. Sila akkuma isinii kaasee ture jechuudha. Maaltu jira? OH tu jira jechuudha. Amma kanaaf kana keessaa kan gara olitti argamu eenyudha? OH ni gara gadiitti argama. Kanaaf OH tu filatama jechuudha akka seera isaatti. Garuu chloriniin kun immoo baay'inaan achi keessatti waan argamuuf bulbula kana keessatti baay'inaan waan argamuuf concentration isaa baay'ee waan ta'eef filatama jechuudha. Chlorinii tu filatama jechuudha. The same as in cathode. Cathode keessattis akkasuma jechuudha. Kun kitaabi keessanis akkasuma jira. Chlorine ion and hydroxide ion. The hydroxide ion lower electrochemical cell than chloride.
chloride ion. Chloride ion caalaa gara jalaatti argama. Islammoo maal jenne inni gara jalaatti argamu baay'ee prefer ta'a jenne. So but if the concentration of chloride ion is much higher than that of hydroxide ion, then chloride ion get discharged first. Kanaaf kan prefer ta'u jechuudha chloride ion. Haala kanaantu concentration of ion maal ta'a affect godha eenyuun prefer of discharge jechuudha. Inni kan biraan the nature of electrode. Inni sadaffaa fi inni dhumaa maalidha? The nature of electrode dha jechuudha. The nature of electrode. Electrode gosa garagaraatu jira. Tokko inert electrode jedhama. Inni kan biraan immoo active electrode jedhama. Isas wajjin ilaalla jechuudha. If the electrode used is inert jennee hin fayyadamne ta'e. Inert jechuun unreactive jechuudha. Kan dhiibbaa waan tokko gochuu hin dandeenye jechuudha. Made of less reactive material such as graphite and platinum and etc. The electrode does not play any role in deciding the preferential discharge of ion at it. Maal jechuudha kuni? Inertii electrode warreen jedhamanii maalirraa ijaaramanii less reactive material warreen akka graphite fi platinum warreen kanarraa ijaaraman. Warreen kuni yenna wal nyaatiinsicha keessa galanis maal gochuu hin danda'anii roolii kamiiniyyuu taphachuu hin danda'anii jechuudha. Roolii kamiiniyyuu maal gochuu hin danda'an taphachuu hin danda'anii jechuudha. So that if we used inert electrode that is does not roll in any deciding preferential discharge. Kana jechuun sana murteessuu keessatti qoodama tokkollee hin qabaatanii jechuudha. But when the electrode used active fayyadamu made active material such as copper, silver, nickel warreen kanarraa yenna hojjenne maaloo keenya electrode keenya it takes part in the electrode reaction. Isaan maal godhu qooda fudhatu jechuudha wal nyaatiinsicha keessatti qooda fudhatu. Kanaafi and they play an important role deciding the ion of in which will preferentially discharged. Isaan maal godhu jechuudha electrode suni active yennatee prefer isanuu goonu keessa galaniitu maal godhu effective godhu jechuudha. In such cases ion migrate to anode but do not get discharged. Yeroo kanatti anioniin inni solutionicha keessaa ba'u maal godha gara anodii deema. Garuma maal hin ta'u discharge hin ta'u. Maaliif active electrode jira waan ta'eef. Instead the active anode itself loses electron and form ion. Qooda isaa active anodii sanatu yookiin active electrode sanatu maal ta'a jechuudha. Electronii ofuma isaatii gallakkisee formii ion qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf for example in the electrolysis of copper sulfate solution using graphite electrode oxygen gas is liberated at anode. Oxygen gas maal ta'a gara anodiitti liberated and copper metal deposit in the cathode. Copperiin immoo maal ta'a jechuudha gara cathode deema jechuudha. Akkuma asirraa arginu copper sulfateedha. Gaafa diigamu copperii fi sulfateetti diigame. Anodii kan naqu OH dha. Asirraas maalodha OH majjiraa jechuudha. Kun maaliif OH kun eessaa dhufe jechuu dandeessu baay'ee. Garuu akkuma isinii kaasee ture OH fi hydrogen ionitu eessa jira jenne? Maal keessa jira jenne? Aqueous solution keessatti argama jechuudha. Kun immoo aqueous solution keessatti gaggeeffamaa waan ta'eef kunis filatamuu danda'a. Isa gara gadiitti argamutu filatamuu danda'a. Kun eessatti filatama? Gara cathode deema. Kun immoo gara eenyu deema? Negative charge qaba waan ta'eef gara anodii deema jechuudha. Gara anodii deema. Maaliif
Aanodiinii positive chargeedha. Kun immoo negative chargeedha. Negative chargee fi positive chargeetu wal harkisa jedhee sila isinitti meera waan ta'eef jechuudha. Okay. Asirraa akkuma argartan kaatodii kan deeme koppariidha jechuudha. Koppariin maal qaba? 2 pilaasii qaba. Pilaas 2 gaafa itti daanii koppar noormaalii ta'e jechuudha. Maal ta'e? Dischargii ta'e jechuudha. Kun egaa maalodha? Giraafaaytii fayyadamne maal miti dhiibbaa irratti uumne. Isa dhiibbaa irratti uumuu immoo ilaalla jechuudha. However, if the electrolysis of copper sulfate solution is performed using copper electrode, maal jedha? Using copper electrode yoo fayyadamne aktiiviidha jechuudha kun. Aktiivii yenna fayyadamne the copper electrode at the anode dissolve and the copper metal will be deposited at the cathode. Agartanii bakka lammansaatti eenyutu prefer ta'e jechuudha? Koppariidha jechuudha. Koppariin tokko isa elektiroodii irraa dhufeedha. Koppariin kan biraan immoo isa eessaa dhufeedha? Isa wal nyaatiinsicha keessaa baheedha jechuudha. Isa wal nyaatiinsicha keessaa baheedha jechuudha. Kana fakkaata kan nuti wajjiniin ilaalle preferential discharge fi warreen kana fakkaatanidha. Gara oliittis mata duree jiran jechuudha. Sirriitti dubbisaa. Amma mata duree kan biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Thank you.